Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuutti dargaggeessi tokko loltoota murna biltsiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalheeraan Gameessaa. Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu bulchiinsa magaalaa Gooriitti waraanni Impaayeratti onkoloolessa 30,2025 gara ganda Amuumaa Joorgisiitti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaafaman dargaggoo laga irratti qaama dhiqachaa jiru irratti dhukaasa banuun ajjeesuun ibsameera. Dargaggeessi kunis maqaan isaa Maatiyos kan jedhamu oggaa ta'u yakka lubbuu isaa baasisuu dalagee osoo hin taane murni dhiiga namoota qulqulluu dhangalaasuu akka gootummaatti himatu biltsiginnaan gochaa ilma namaa irratti raawwatamuuf hin malleen rasaasaa waadanii ajjeesanii reeffa isaas boqonnaa akka hin argane taasisuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoo kana erga ajjeesanii reeffa isaa harreetti fe'anii gara magaalaa Gooriitti geessuun mooraa mana barnootaa cinatti kan gatan oggaa ta'u onkoloolessa 31,2025 maatii fi firoottan qaamolee biltsiginnaa kadhatanii awwaallachuuf bakka sana oggaa dhaqan reeffi isaa akka dhabame sitti dabaluun ibsaniiru. Murni lammiilee qulqulluu ajjeese reeffa awwaalcha dhorku biltsiginnaan akkuma bartee isaa reeffa dargaggoo kanaas kabaja dhorkachuun soora bineensotaa taasise jechuun jiraattonni miira gaddaan dubbataniiru. Godina Walloo aanaa Daawaa Caffaatti haati ilmaan sagalii tokko milishoota sirnichaan hidhatti darbatamte. Gabaasa dabalataaf Jaalsabaafan Waggaarii. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawaa Caffaa ganda Motohoroo jedhamutti milishoonni sirnichaa onkoloolessa 30,2025 galgala toora sa'a tokkoof walakkaatti mana harmee maqaan ishee Aadde Aanshaa Ahimed jedhamtu haadha ilmaan sagalii kan taate namoota danuu ta'uun olitti seenanii aannanii fi nyaata nuuf kenni ittiin jechuun wayita isheen waan hin jirre jiraachistee aannaniif nyaata isaan jedhan kennituuf nyaatanii maaddii irraa nyaatan ammoo gombisuun maqaa lafa seeraan alaa qottaniittu jedhuun halkanuma sana armee kana qabanii ukkaamsuun eeramee jira. Naamusa maleeyyii fi gara jabeeyyiin milishoota sirnichaa kun harmee irraa nyaatanii dhugan kana halkan dukkanaan daa'imman ishee qofaatti dhiisuun ishee ammoo konkolaataa keessa buusanii aanaa Arxummaa Fursee magaalaa aanichaa Caffaa Roobititti kan hidhan ta'uu fi daa'imman xixiqqoon armeen kun irraa hidhamte kunis yeroo ammaa boo'ichaan laafanii haadhi keenya eessa nu jalaa deemte nuti hoo ishee bira deemuu hin dandeenyu moo nuti haadha malee afne laata jedhanii boo'uu fi wawwaachuun ofiifis garmalee dhiphatanii ollaa isaanis dhiphisaa jiraachuu jiraattonni gandichaa miira gaddaan dubbatu. Akka jiraattonni ganda Motohoroo jedhanitti aanichatti hidhattoonni sirnichaa maqaa lafa seeraan alaa qottan jedhuun midhaanii fi xaafii namoota loon dheechisuu fi ofiifis mancaasaa abbootii warraa danuus isintu lafa kana qote jechuun hidhaa jiru. Mee abbootiin warraa sababa lafa qotaniif hidhaman haa jennu. Haadhi ilmaan sagalii kunoo maal yakkitee jedhamtee mana ishee keessaa sanuu halkan ukkaamfamti jennee qaama dhimmi kun ilaallatu yoo gaafannu nutirraa hin beeknu malee deebii ga'aa fi amansiisaa jedhamu tokkolleen irraa dhabne jechuun dabaluun addeessanii jiru. Godina Arsii Lixa aanaa Nageellee Arsiitti loltootni murna biltsiginnaa wal haleeluun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalhaqaafan Fayyeeraa. Godina Arsii Lixaa aanaa Naggallee Arsii ganda Bombaasoo Reejii iddoo addaa Bombaasoo jedhamu qubsiifamanii kan jiran loltoonni maafiyaa biltsiginnaa shororkaa waraana bilisummaa Oromootu nutti dhufee jedhuun dhukaasa walirratti bananiin du'aaf madoon wal adabuu keessa beektonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Haleellaa loltoonni biltsiginnaa kunniin walirratti taasisaniinis ergaa yeroo dheeraa turanii booda gama tokkorraa yeroo baqatanitti loltoota hedduu walirraa ajjeesanii ja'a ol madeessuu odeessi bakkichaa irraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee ni addeessa. Loltoonni sirnichaa kunniin tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo diinota isaa irratti fudhachaa jiruun shororkaa'uun lafa lixaa kan dhaban wayita bineensi mooraa isaanii cinaan karaa darbuu fi baalli mukarraa harca'us iddoo qubannaa isaanii keessa olii fi gadi fiiganii qawwee hawaasa harka duwwaa irratti halkan dhukaasaan lafa macheessaa kan bulan ta'uun ibsameera. Shiftoonni sochii gootichaan rifatanii halkan irriba malee ta'aa bulan kunniin guyyaa immoo hawaasa keessatti akka leencaatti of tuuluun uummata meeshaa malee irratti roorroo daangaa darbe raawwachaa kan oolan ta'utu mul'ata. Sirni afaan qawweetti amanuu bututaan Impaayera Itoophiyaa loltoota aantummaa sabaa fi biyyaa irraa garaa isaanii caalchifatanii fi qaama meeshaa maleessa irratti miidhaa
danda'an fudhatanii of jireessuu qofa dheebotan tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti fudhataa jiruun sodaa guddaa keessa galuun yeroo hunda akkuma waraanni bilisummaa Oromoo isaan bira jirutti walii isaaniitti baaraguun iddoo garaagaraatti callisanii meeshaa dhukaasuun hawaasa nagaa dhorkaa jiraachuun ni beekama. Baha Shaggar Aanaa Boosatitti kaabinoonni biltsiginnaa miidhaa fi saamicha bifa garaagaraan qindaa'een mana barnootaa Booleetti raawwachaa jiraachuu barattoonni fi maatiin barattootaa ibsan. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Baha Shaggar Aanaa Boosat ganda Nuuraa eeraa mana barnootaa magaalaa Booleetti kaabinoonni biltsiginnaa rakkoolee fi saamicha bifa garaagaraan qindaa'e hojjechaa kan jiran Onkoloolessa 31/2025 jiraattonnii fi maatiin barattootaa gochicha balaaleffachuu isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Manni barnootaa Boolee sadarkaa 1ffaa hanga 2ffaatti kan qabdu yoo ta'u mana barumsaa barattoonni qaxaliin keessaa bahaa turan keessaa ishee tokkodha. Haa ta'u malee murni abbaa irree PP ergaa qabsoo uummata Oromoo butuun aangoo impaayaratti qabatee booda manni barumsichaa giddugala daldala siyaasaa fi saamicha bifa dhokataa ta'e akka jiru barsiisonnii fi namoonni buleeyyiin magaalichaa jiraatan ni eeru. Haaluma kanaan jalqabumarraa ka'ee madda rakkoo kan ta'e daayirekteeronni mana barumsichaa ga'umsaan osoo hin taane namoota dantaa fi sadoo sirna cunqursaa PP gugguufanii fi amanamootaan qofti muudamuun barsiisota jajjaboo muuxannoo fi kaka'umsa qabaatanii barnootaaf ifaajan kanneen dhimma barnootaa malee siyaasarraa walaba ta'an akka waan mormituu PP ta'anitti sababa tokko malee shira itti xaxuun hidhuu fi doorsisuun mogolee buusuun xiyyeeffannoo barnootaaf kennuu dhiisuun barattoonni waan barachuu qaban osoo hin baratin kutaarraa gara kutaatti darbuuf maallaqa 3,000 hanga 4,000tti akka humni isaanii dandeen dhoksaatti kaffalchiisuun kutaa itti aanutti dabarsaa akka turanii fi ammas jabeessanii akka itti fufanii jiran maddeen qabatamoo mana barumsichaa irraa arganne ONM'f addeessaniiru. Biltsiginnaan baajata seektara barnootaaf oolu kutuun guutummaatti gara hoomaa waraanaa naamusa hin qabne leenjisuutti jijjiiruun barattoonni kitaaba tokko nama 7 fi isaa ol walitti kennuufiin kitaabni akka hin jirre itti dabaluun barattoonni mana barumsichaa eeraniiru. Mana barumsichaa keessatti qabxiin maallaqaan gurguramu maallaqni bifa garaagaraan manni barumsichaa argatu qaamolee PP waliin nyaatamuu fi wiirtuu siyaasaa PP ta'uu irraa kan ka'e barnoonni qulqullina hin qabne kennamaa jiraachuu dubbatu. Impaayarattii keessatti qubaatiin gama barnootaan jiru itti fufuun bara kana barattoonni yuunivarsiitii galan persentii 8.4 qofa yoo ta'u Oromiyaa keessatti qubaatiin kun guddaa ta'uu fi barattoonni miliyoona 3.2 bara 2025 keessa mana barnootaa kan hin dhaqne ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamitti hidhaa fi dararaan ergamtoota faashisti PP'n hawaasa nagaa irratti jabaachuun himame. Jaalfalmataa Lammii waan qindeeffate qaba. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii bulchiinsa magaalaa Qeellam keessaa torban darbe keessa ergamtoonni biltsiginnaa dargaggoota lama kanneen maqaan isaanii Lalisaa Abtaamuu fi Mirgisaa Faqqadee jedhaman badii tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoonni kunneen dafqaan bultoota hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu hin qabne yoo ta'an jaleewwan sirnichaa garuu sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhutti maxxansuun hidhanii jiraachuu dubbatu. Kabaja namummaa fi gara laafina tokkollee dhala namaaf kan hin qabne gara jabeeyyiin ergamtoota sirna nama nyaataa PP goleewwan Oromiyaa cufatti badisaaf bobba'uun meeshaa malee ilmaan Oromoo irratti yakkawwan garaagaraa raawwachuu itti fufanii jiru. Baha Harargee Aanaa Malkaa Bal'ootti saamichaa fi hidhaan loltoota maafiyaa biltsiginnaan jiraatota irratti raawwatamu jabaatee itti fufuun ifoome. Gabaasa dabalataaf jaalamansiis kaayyu. Godina Baha Harargee Aanaa Malkaa Bal'oo Araddaa Bakkoo jedhamu irraa torban darbe keessa qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Jamal Muhammadii fi obbo Ammaadiin Muhammad Xahir jedhaman irraa badii tokko malee qarshii 4,500 saamu jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunneen tuttuqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasa kam keessaa walaba kan ta'an yoo ta'u loltoonni PP saamichaan dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu fi sirna qofta tiksuuf dhaamaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhanii waan isaan keessa hin qabne soban yakkuun erga qarshii kana irraa saamanii booda hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni araddichaa addeessaniiru. Aanichuma guutummaa keessatti ergamtoonni faashistii biltsiginnaa umurii impaayaratti dheeressuuf tooftaa garaagaraa uumanii hawaasa gara jabinaan hiraarsaa jiraachuu irraa kan ka'e jiraattonni saamicha, hidhaa, reebicha, ajjechaa fi dararaa yeroo yeroon irratti raawwatamu baachuu dadhabuun yaaddoo siyaas diinagdee hamaa keessa kan jiran ta'uu gabaasni gamasii ONM dhaqqabee ni ifoomsa. Murni maafiyaa biltsiginnaa loltoota isaa saamichaa fi sirna dhablummaan keessatti dagaagee hawaasa nagaatti akkuma fedhe bobbaasuun maqaa adda addaa hawaasni harka keessaa hin qabne itti maxxansanii hiraarsaa, hidhaa fi reebicha hanga ajjeesutti raawwachaa
dubbachaa jiraachuun. Kaaba Kaameruun magaalaa guddoo naannoo kaaba fagoo kan taate magaalaan Maarooyaa jimaata ganama irraa eegalee sochiin keessatti dhaabbate. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Oduu waamicha hoogganaan mormituu isaa Tikiroomaa Bakarii mormii guutuu biyyatti taasiseen magaalota keessatti akka ibidda bosonaatti babal'ate. Iyyanni isaa wiixatarraa eegalee guyyoota sadiif akka cufamuuf dhiyeesse magaalaa kanattis eegalamee jira. Mormiin bu'aa filannoo mormuun mormitootaan taasifamaa jiru kanaan daldaltoonni hedduun sodaarraa kan ka'e suuqii fi daldala isaanii banuu didaniiru. Cufamuun kun barnoota dabalatee dameewwan biroo keessatti kan mul'atee jiru yoo ta'u dargaggoonni hedduun mana barumsaa akka hin deemne himaniiru. Tikiroomaa Bakarii waamicha daldalli cufame sochiin dhaabbachuu isaatiin karoora mormii isaa marsaa sadaffaa jalqabe kanaan aangaa'ota Yaawundii irratti yeroo dheeraaf wal dhabdeen akka jalqabamu agarsiise. Mormiin filannoo booda uumamuu Afrikaa keessatti sababa bu'aan filannoo mootummaa aangoo irra jiruun hatamuuf kan baratame yoo ta'u roobii darberraa eegalee Taanzaaniyaa keessattis mormiin eegaleen sochiin dhaabbatee intarneetiinis cufamee jiraachuun ni beekama.